Goolabni wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irraa kan jiru bara rakkinaa, bara dhiphinaa, bara gidiraan baay'atu, bara gooftaan dhufuuf jedhu, bara dhugaan dhokatu, bara sobni addunyaa fudhatu, bara dhugaan qallatu, bara sobni furdattuuf aangoo qabatu. Gidiraan yerootti baay'atu, namoonni yerootti dhiphatan attamitti darbuu qabna laata? Qophoofnees eeguudhaaf, fooniif dhiiga kee fudhachuudhaaf, isaanis hirmaattuu maaddii samiitiif kaadhimaa ta'uudhaaf attam goona jedhanii yeroo gaafatan sanatti kanatti dubbate. Barri ammaa bara gidiraan, barri ammaa bara rakkinaan, bara walxaxaan, kiristaanummaan qormaata mataa ishee taatee otoo jirtu qormaanni biroo yerootti dabalame. Kiristaanummaan qabsuura guddaa seexanootaa fi humnoota aanga'oo xuraa'oo aangoo hanga samii qaban faana yerootti walitti lollu qabsuura guddaa ta'e otoo jiru qaala'insa jireenyaas dabalatee fedhii fooniif qormaata biyya lafaas dabalatee kunniin dabalame jireenya yerootti cimedha. Kanaaf nuunis gooftaarraa bara rakkinaa kan, bara dhiphinaa kan, bara gidiraa kan maal gochuudhaa qabna? Amma mallattoo dhufaatii kee argaa irraa barichi xumuramuudhaaf yeroo jettu ciniinsuusa jalqabaa jettee mallattoodhaan kan nutti dubbatte ilaalaa jirra. Bara kanatti maal goonuree jennee deebii dhaloonni Waaqa gaafatuuf deebii argachuudhaaf Waaqayyo mata duree kanaan nu barsiisuu kan jaallate. Akkas isaaniin jedhe jaalalli ni qorrattiin jedhe. Jaalalli maal ta'a? Jaalalli in qorra. Michuun baay'ee wal jaallatu dudda walitti garagalfata. Inni maaddii tokkorraa waliin sooratu, dudduubaan ammoo maaddii gadhee wal soora. Dhiphinni addunyaa irratti hin ta'a. Kana duwwaa miti mootummaan mootummaa irratti, uummannis uummata irratti hin ka'a. Waaqayyo kan nuuf qopheesse hayyoonni mana kiristaanaa, beektonni mana kiristaanaa hiikoo irratti kan nuuf kaa'anii jiran, uummanni uummata irratti hin ka'a jechuun ilaala. Inni jalqabaa tokkos jettee bataskaanni kan nu barsiisu hamoon, gantoon, shakkitoon warra amanan irratti hin ka'u. Maqaa koo irraa kan ka'e hin jibbamtu jedhameeraawo. Waa'ee koo ijaa lallabdaniif, jireenya mootummaa Waaqayyootti nama geessitu waan lallabdaniif, dhugaa waan dubbattaniif hin tuffatamu. Waa'ee koof jettanii hin jibbamtu. Kana qofa miti dabarsanii shangoo isin ajjeesuuf isin kennu jedheera waan ta'eef gooftaan keenya jaalalli ni qorra, mootummaan mootummaa irratti hin ka'a. Kanaaf tokkos shakkitoon, gantoonni warra amanan tuffachuut, warra amanan arrabsuut, Kiristoos dhugaa warra lallaban tuffachuutti hin ka'u. Abbaan keenya qulqulluu Phaawulos ifti mana kiristaanaa ergaasaa gara warra Qorontoosiif ergise tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti ንህንሰ ንሰብክ ክርስቶስሃ ዘተሰቅለ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ተሰቅሏል ብለን ስለኛ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት በቀር ሥጋን ለብሶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ተመላልሷል ብለን የተሰቀለውን እንሰብካለን። በመሰቀሉ ቅድስት የምትሆን ለቅድስና የምታደርስ ሕያዊት የሆነች ቤተ ክርስቲያንን መስርቶልናል ብለን እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ደግሞ በመምጣቱ ሰው በመሆኑ ዘመዳችን በመሆኑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንድትመሰረት ክርስትና እንድትመሰረትና እንድትጸና ሃይማኖታችን መሰረት እንድታገኝ አድርጓል ብለን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ክርስቶስን በመስበካችን ግን እንጠላለን። በየቀኑ እንደሚታረዱ በጎች ሆነን እንዳለ ትጠላላችሁ ብሏል። መንግስት በመንግስት ላይ አንድም አሕዛብ መናፍቃን የማያምኑ የሚያምኑት ላይ ይነሳሉ ነው። አንድም ህዝብ በህዝብ ላይ ማለት ያመኑቱ ክርስቲያኖች የሆኑቱ በክርስቲያኖች ላይ ይነሳሉ። ክርስቲያኑ መጡ ክርስቲያን ረቲካ ሞቱማ ዱመ ክርስቲያናቱ ሞቱማ ክርስቲያን ረቲካ ኢላላ ቱሬ ፈጎቶ እንደምን ብዩ መከኛ ከሰቲ ከነ ጎፍታቱ ትሜቱር ወሩመ ክርስቶስ ይጣመነደ እነሲ ክዳነ ምረቲ እንገረተ ማረሚ ጀቻ ወልወራኑ
gooftaatu dubbate. Tokkos manuma kiristaanaatu mana kiristaana irratti ka'a. Manni kiristaanaa namadha. Hiikoo abboonni keenya nu barsiisanii kiristaanotumatu kiristaanota irratti ka'a. Itti fufee gooftaan keenya Kiristoositti kan amanan hin jibbamu jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 9 irra. Itti aansees maal jedhe namoonni baay'een bara sanadha Maatiyos 24:10 irra amantaa isaanii jijjiirratu. በዛን ዘመን ብዙዎች ሃይማኖታቸውን ይለውጣሉ። አመንታ isaanii jijjiirratu. karaa sirrii isa ganamarra turan dhiisu. daandii qajeelummaa dhiisaniitu duubatti deebi'u. kanaaf egaa gooftaan keenya bara akkanaa kana keessa jaalalli bara qorre mootummaan mootummaa irratti uummanni uummata irratti bara ka'e shakkitoonni gantoonni kiristaanota irratti tokkos kiristaanonni kiristaanota irratti tokkos mootummaan kiristaanaa irratti baratti ka'e kana namni Kiristoos dhugaatti amanu bara jibbame keessatti otoo waaqa dhugaatti amanu Kiristoos waaqadha jennee amanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba sagalee ture. Sagalichi waaqa bira ture. Sagalee sun waaqa ture jedha. Sagalee waaqa ture sun lakkoofsa 14 irratti dhufee foon uffateedha. qaal sigaa koone. Foon uffate kan jedhame waaqa isa dura sagalee ture. Kanaaf salumatti waaqatu foon uffate. Foon uffatu iyyuu waaqummaan isaa akkuma jiruttidha. Nama goonka waaqa goonkadha. Kana qofa miti. ergaa gara warra Efesooniif barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti መልካሙን ስራ እንሰራ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጠርን ብሎ ፈጣሪነቱን የመሰከረለትን ኤፌሶን boqonnaa 2 lakkoofsa 10 hojii gaarii akka hojjennu ኢየሱስ ክርስቶስን uumamne eenyuun uumamne kanaaf ኢየሱስ ክርስቶስ uumadha jechuudha. namni Kiristoositti amane hin jibbame jechuudha. namni uumatti amane baratti jibbamu dhuguma. bara kana keessa namoonni baay'een bara amantaa jijjiiran keessa isin immoo darbii irraan bu'inaa jedhe. maal irraan bu'inaa? ilaala jajjabinas of eeggannoodhaas. namni bara kana ce'ee gidira amma jiru rakkina amma jiru rakkachuu amma jiru qorumsa amma jiru darbee mootummaa waaqaa dhaaluu kan barbaadu yoo jiraate darbii irraa hin bu'inii. yeroo sana wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 16 irratti yeroo san warri Yihuudaadha gara tulluutti baqatu. mee nafaana jedha warri Yihuudaa gara tulluutti baqatu. ilaala kitaaba qulqulluu keessatti Yihuudaa jedhee kan barreeffame irra deddeebiidhaan namoota amananidha. amantii waaqa tokkichaatiin warra jiranidha. yeroo sana isaan tulluutti baqatu jedhe lafa jiranii. hiikoo kitaaba qulqulluutiin akka beektonni nu barsiisan tulluun karaa garagaraa hiikama. tulluutti baqatu jechuun tokko tulluun lafa keessaa sulularraa dirreerraa qaamota lafaa kanneen biroorraa ol jettee akka mul'attu tulluun ol ka'iinsa hafuuraa qulqullummaadhaan fakkeeffama. ilaa namni bara sana ce'uu barbaadu tulluutti baqatu amanee hin jiru. maa jechuudha? warra kaanirra ol haa caalu ol ka'iinsa hafuuraatiin haa guddatu. hojii kiristaanummaa kanneen akka soomaa, sagadaa, kennaa akkasumas ammoo hojii gaarii hojjechuudhaan ol haa guddatu. gara tulluutti baqatu jechuudha. tokkos bu'uura wangeela Maatiyos boqonnaa 17 irratti hiikameen tulluun fakkeenya mana kiristaanaati. fakkeenya maaliiti? fakkeenya maaliiti? gara Yihuudaa hin jiran gara tulluutti baqatan jechuun gara mana kiristaanaatti baqatan. yaada isaanii mana kiristaanaa, dubbii isaanii akka mana kiristaanaatti, hojii isaanii hojii mana kiristaanaa haa taasifatanii bara sana darbuu namni barbaadu. kanaafidha gara bataskaanaa fiiguun kadhachuun qulqulleettii mana kiristaanaatti harka kennachuun kan barbaachisu. achi kan jiru hojii duukaboota boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti mana kiristaanaa waaqayyo dhiiga isaatiin bu'uure eegaa. akkuma jedhamne mana kiristaanaa qulqulleettii kan jiru waaqa dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa fottoqsee nu bitedha waan ta'eef gara sana deemuun barbaachisaadha. tulluu Dabra Taaboris yeroo ilaaltan mana qulqullummaatiif fakkeeffame. gooftaan achirratti gidduu dhaabbatee Eeliyaasii fi Museen garanaaf garasiin dhaabbatanii duukaboonni sadeen achirra turan. akka manni kiristaanaa keenya gidduu taabota godhattee
luboota lamaaf daaqonii sadiin qiddaasee geggeessitu jechuudha fakkeenya mana kiristaanaati. Maal jechuu barbaadeeni tulluun mana kiristaanaan fakkeeffamti. Kana qomami kitaaba Heenok boqonnaa 5 irratti akka dubbatame hiikoosaa yookaan andimtaasaa yoo laalte tulluun qulqullootaan fakkeeffamti. Eenyu fakkeeffamti? Tulluuwwan qulqullaa'oo fuula Waaqayyooti ifan hedduun arge akka jedhe Heenok tulluu qulqullaa'oon qulqullootaan fakkeeffamti. Gara tulluutti baqatan ennaan kadhannaa qulqullootatti harkaa qabatan warra jabaatan abbaan keenya Phaawulos የጸናውን አስቡ የጸኑትን የበረቱትን አስቡ እንዳለ warra jabaatan yaadadha akka jedhe warra jabaatan qabsuura isaanii kan xumuratan warra akka Takliyyee warra akka Abuuna ገብረ መንፈስ ቅዱስ warra akka Zeenaa Maarቆስ warra akka Abuuna Phexrosin harka ol qabatanii kadhannaa keessaniin nu gargaari jedhaani qophaa keessan hin baatanii kana keessaa kadhannaa qiddaas irratti akkasitti kadhatti miti manni kiristaanaa keenya warra samii yaadatti isaanis nu yaadatu jenneetu amana. Kanaaf warri Yihuudaa jiran gara tulluutti baqatu jedhee kan inni dubbate kana. Itti aansee akkana jedhe Maatiyos 24:19 irratti yeroo sana warra ulfa ta'aniif wayyoo jedhe. Yeroo sana warra maal ta'aniif wayyoo? Warra maal ta'aniif? Warra ulfa ta'an garaatti warra baataniif wayyoo maal jechuudha? Yeroo keenya qusachuu fi qoosaa duwwaa laal. Maaliif warra ulfa baataniif wayyoo an jedhe? Yeroon sun yeroo gidiraati, yeroo dhiphinaati, bakki itti da'anis nama rakkisa. Ituu baqatan karaatti da'uutu jira. Kana qofa miti daa'imti dhalattes fitfitii fidaa harma fidaa jettee nama rakkifti. Bakka fidanii hin qaban yeroo taa'anii hoosisan hin qaban yeroo rakkinaati jechuu barbaadeeti wangeelli. Maalidha ree? Warra ulfaa kan jedhame jennaan bu'uura hiikaa abboonni keenya nu barsiisanii በዛን ጊዜ ለጸነሱ ጸንሶም ለሚወልዱ ወዮላቸው የተባለው አንድም ኃጢአትን በሐልዮ ጸንሰው በነቢብ ወልደው በገቢር አሳድገው ለሚኖሩ ወዮላቸው። የሮሰን ወራ ያደን ጩቡል ፋኒ ዱበቹዳን አሸኒ ሆጀቹዳን ጉዲሰኒ ኢሳኒ ፈዮ ጩቡን ጉዳቴቹ karaa sadii immoo hojjetamtan jennu kan abboonni keenya luboon warra fannoo Waaqayyoo kabajamaa hiikuu danda'u. Wangeela Maatiyos 16:16 irratti furtuu mootummaa Waaqayyoo siifan kenna. Lafarratti kan hiite samiirratti siidhamaadha. Lafarratti kan hiikte samiirratti siiqamaadha. Aangoo furtuu sanaatiin kan jedhame waggoota 5,500 gannata cufamte furtuun bane fannoo harka lubootaa jiru. Warri sana qabatan አangoo kana qabu yeroo nuyi kan maal jedhu bahalliyoo banabii bagabiir isaan kaanillee booddee itti nuufitu isaan anarraa isin eegamu yaadaanis dubbachuudhaanis hojjechuudhaanis kan hojjettan cubbuu keessan Waaqayyo isin yaadisu nun jedhu. Kanaaf warra ulfaaniif wayyoo jechuun yaaduudhaan cubbuu ulfaanii dubbachuudhaan dhashanii hojjechuudhaan warra guddisaniif wayyoo. አንድም በዛን ጊዜ ጸንሰው ለሚያሳድጉ ወዮላቸው የተባለው አንድም ምእመናንን በትምህርት ጸንሰው ምእመናንን በትምህርት ወልደው ምእመናንን በትምህርት ለሚያሳድጉ ለማምህራን ወዮላቸው መከራ ሥጋ አለባቸውና ክርስቶስን ስለሚሰብኩ እውነትን ስለሚሰብኩ ይታሰራሉ፣ ይቸገራሉ፣ ይገደላሉ፣ ይደበደባሉ። መከራ ሥጋ አለባቸውና አያቸው warra sagalee Waaqayyootiin amantoota dahanii sagalee Waaqayyootiin amantoota guddisanii jiraachisaniif barsiisotaaf wayyoo rakkoon foonii irra ga'a. Maaliif Waaqa uumaa tokkicha lallabdeedhanii isaaniidhu isaan reebu gidiraa isaan irraan geessisu isaaniif wayyoo. Garuu gooftaan keenya wangeela Maatiyos irratti lubbuu kan hin dandeenye foon garuu ajjeesuu kan danda'an maaliin godhina? Maalin godhina jedhee hin sodaatina jedhee sodaachuun isa duraati. ኃጢአትን በነቢብ ኃጢአትን በሐልዮ ጸንሰው በነቢብ ወልደው በገቢር የሚያሳድጉ መከራ ነፍስ አለባቸው። የነፍስ መከራ ነው የነሱ። ወረ ጩቡ ያዱዳኒ ኡልፋኒ ዱበቹዳኒ ዳሃኒ ሆጀቹዳን ጉዲሳን ኢሳን ግድራ ልቡ ቀቡ ግድራ ማሊ ቀቡ
Kanaaf cubburraa yoo addan baane mootummaa Waaqayyoon dhaalloon jedhamu gidiraa lubbuu qabdu jechuudha. Warri barsiisotaa garuu gidiraa foonii qabu kanas akkan sodaanne nuun jedheera gooftaan kee itti fufuudhaan maal jedhe egaa kana baqachuu yoo barbaaddan siddataችሁ በክረምትና በሰንበት እንዳይሆን ነፋነ ጀዳሚ በቀቹን keessan ሰንበtaa fi ganna akkan taane ilaalaala ganna akkan baqan hojii gaarii hojjenna akkan jenne yeroo sana geessanii ganna hojii gaariin hojjetamu jechuun ganna akkan baqanne jechuun ganna yoo laaltan gubbaan bishaanii jalli bishaanii walitti ca'uun nagaa wal gaafachuun hin danda'amu. Birraan baga si bareeteen hin jiru booqaa birraatti baga ceete jechuun hin jiru walitti ce'anii wal gaafachuun hin jiru laa hojii gaarii dhukkubsataa laga ceetee gaafachuun isa hidhame laga gamasii hiiksisuun walitti dhufuun hin jiru kana duwwaamini fiiganii jalaa ba'uunis rakkisaadha kan nama ari'u jala maaliif dhoqqeensi qaba kaa gubbaan ammoo gadi rooba bara rakkina akkasii keessa jirtan